day, young men have been coming to this neighborhood in Addis Ababa. They say they're gathering in support to show solidarity to Jawar Mohammed. Lucky bar, أنا ما بيتنين كأنا والله كوبي كيس سينون برباد وجاي سوى كنا كيس سينون أفهم برات نام كنا اللي عايز سينون وامي وجا أفهم إنجليش ينفع جب يعني نام برات تيماني ولا أخذ أصون كورسي نلاك إمسكه. I'm so embarrassed, you know. I'm not even. Let me be very serious. أنا سو أبي جباتي بي خان دي بي سي هم نوت هيدن تناوندا جابك إيمو أتي جباتي. I will be the happiest. He cannot. أبى رده هاي. إندندو. جرو. إندندو مالك سبكة. وين تقول دندن جرا. إنجرو. نانولا ديجا جرا. أبي يوم يتوقف ترى يورم. نانولا ديجا مالي بكابوس. ديجا بلس أبي. مالي بكابوس. Oromo. Abi and his Abi في نمنو نموني سوني. They are the worst of Oromo سيتما. Oromo بيجي. لا فينا جوو ماما مالي هم تمودن دين ماله بيجول شو تيمو بيوجنود بيوجودي شو تيمو خجت شو تيمو modernization في إثيوبيا economy modernize جو شورتي نبي تدرون ما نودي المال إرساتي for so many years minister خطوره نما الدنيا جاجي شو بيو even سيرني على جاتو لالتي dandeettii nama keenya itti amane yeroo dheeraaf ministeera godhe. Hawaasa san keessaa warri diinagdeen qoosuu barbaadu, warri ashaangulliitii hojjechuu barbaadu. It is so embarrassing bar. You know? Yeah. Bukan sih gue ini nafta garuu satu. How does economy grow? Biyya guddisuu jechuun maal beektaa? Biyya is a very simple formula biyya ka guddatu. Dura agricultural surplus uumta. Qonna guddifta. Qonni waggaa guddatee surplus isaa gara manufacturing industry sector deema. Industry sector gara service deemta. Biyya beektaa maajikiin hin jiru. Ila nam dhuunfaa biyya waliin dhayin namni. Nam dhuunfaa hateellee duroomuu danda'a. Nam dhuunfaa lootarillee argatee duroomuu danda'a. Biiti garuu dalagaa qofaan guddatu dandeessi. Biiti strategic advantage qabdu, comparative advantage qabdu, maal akka Itoophiyaan qabdu, lafa, nama, wanni Itoophiyaan qabdu. Productivity yookiin immoo humna misoomaa qonna, humna misoomaa humna namaa kana karee fakkeenyaaf export godhuu qabna jennu kana guddifta. Kan hoggaa guddifte comparative advantage biraa qabnu humna namaa qabna. Humna namaa kanaan investmentii biyya alaatii harkifnee manufacturing hub taana. Amma industrial share amma bar mallasi suni waan hojjete gaggaarii keessaa tokko push godhaa ture. Xiyyeeffannaa guddaa baadiyyaa. Fakkeenyaa fi waa si gaafadha amma. Agriculture guddisuudhaaf. Agricultural rate industrialization jedhama. Exactly. Rakkoolee mataa isaa qabatullee at least the focus was right. Waa si gaafadha amma waan abiyyi hojjetuu fi waan silaa hojjetamuu malee. Qonna guddisuu fi rakkoon qonna hidhee taa'uu jiru tokko maal inni xaa'uudha. Xaa'uu biyya alaatiif hinna. Dolaarri nurraa nyaataa jira qonnaan bulatti illee baay'ee mi'aadha. Yaayyuu yaadatta yaayyuu fertilizer factory ka'ee galame lubbaa booritti. Malas duunan jeneraalonni wayyaanee balleessite. Abii dhufee daranuu sii dhaamse. Duraan biliyoona 10 masaraa mootummaa ijaaruuf baasurra. Yaayyoo irratti I think natti hima turan 3-4 biliyooniin hin fixxaa jechuudha. Baasii dolaara alabbaaf nurraa hambisa gatii xaa'oo uummanni keenya barbaadu hedduu gabbuusaaf. Gatiin xaa'oo gadi bu'eef jechuun namni callaan hojjechuu xaa'oo inni fayyadamuu danda'u ni dabalaa fi oomishni isaallee dabalaa jechuudha. Sugar factories. Sugar factory Itoophiyaan wanni isiin qabdu bishaan qabdi laf qabdi. Sukkara export gochuu dandeessi. Mallasfaan maal eegalanii gara faabrikaa 13 eegalan. Inni duunaan jeneraalonni faabrikaa caccabaa indirraa fiddee keessa. Waan kooriidoorii fi paarkingii fi decorationii amma irra balleessan kanarra maalleen achirra ba'e. Do you know how much money was spent Finfinnee bareechisuu irratti over last 6 years? Something about 300 billion. Wow. Okay? Maalleen kuni faabrikaan sukkaraa hundi amma deeggarde amma tasee booda xiqqoo maallaqa kennee fi jaan. Sukkaraa faabrikaa sukkaraa tanniin suphanii jabeessanii akka deeman taate sukkaraa laa galchuu dhiifna.